وشامبيونا برخنا أنا شننكولو أبا تربية تون يوخان شامبيونا تون إنجي فتني خجلن غريخان waan gaariidha sadarkaa kana ga'uun kabajamoo obbo Hirkoo Tolosaa itti gaafatamaa waajjira carraa hojiimu kabajamtoota abbootii seeraa tapha kanaan gadhumaatiin ga'anii kabajamtoota qaamolee nageenyaa dadhabne osoo hin je'in sadarkaa kanaan taphni kun akka ga'u ta'anii kabajamtoota koree fiifaa kabajamtoota taphattoota hamilee qabanii guyyaa kana qabeenya isaanii yaadaan hamileedhaan asirratti hanga guyyaa xumuraa eeganii kabajamtoota keessummoonni biroo waamichi isinii godhamee sadarkaa waancaa aanaa Shanankooruu irratti argamtan hundaa ol guyyaa gammachuu kana geessanii waancaa arguu keessanitti hangammadee jira baga gammaddan baga boontan jechuun barbaada. Akkuma beekamu ispoortii jechuun lola karaa nagayaa irra geggeeffamu jechuudha. Lola karaa nagayaa irra geggeeffamu jechuun gareen lama kubbaa harkaas yoo ta'e, kubbaa miilaas yoo ta'e, fiigichaas yoo ta'e hanga daamaatti gareen tokko moo'uuf ka godhamu jechuudha. Garee kana keessatti yeroo hundumaa ispoortii irratti ka barbaachisu jaalala, misooma, nageenya qofa. Kanaaf akkuma walii galaatti waancaan keenya baranaa bifa gammachuudhaan adeemsamaa yoo dhufellee amma sadarkaadhumaatti wacha godhame keessatti chaalenjiin hin dhabamu. Chaalenjiin immoo akka dargaggeeyyii kana akka fudhattan atiyya malee hin taatu yoo nan du'e margin meeriin harreen jettu boruus hin fudhannu. Yoo nan du'e harreen hin margin meeriin tajettu hin fudhannu. Ispoortii jechuun kaayyoonsa dargaggeessa kana jajjabee kana qaama ol guddatu guddisanii boru buusuudha malee anumaatu hanga dhumaa dirree keessa dhaabbataa ka jiru kaayyoo waajjira dargaggoof ispoortiitii miti. Kanaaf gareen kun har'a gareen sodaatamee mana gale akka taphatee injifatee waancaa jaalalaa waancaa dorgommiin mo'atu mana isaat galfatuutti waajjirri dargaggoof ispoortii yaadaa kenneef waan ta'eef baga gammaddan jechuun barbaada. Kanaaf an baay'ee isinitti hin dheeressu gandoonni baadiyyaa galtan waan ta'eef namoonni ilaalcha hin taane dargaggoo kana barsiisan hin barbaachisu. Dargaggoon baruus jaalala, ispoortiin baruus guddina, ispoortiin baruus nageenya. Namni kanatti amanee waancaa bara dhufuu keessattis manneen barnootaa keessattis gandoota keessan keessattis hojii ispoortii akka guddiftan jechuun barbaada. Baga gammaddan al tokkorra deebi'aa hamilee fi kenna. Thank you.